لا وان جري يا سالي ركوا يا ولد انا بجز ما انا ما انا بس دبرين ربنياتك انا كان النبي ما له قرن ما في وين نجسنا وانا نقول بقى جوالنا انا فجز جوالنا انا والله عليكم عندهم بدش لنا دبت جوالنا عمنا دغاتا كغزين سنين اسن دغيفده هند خيسانو جچو Oseenu mani namaa kabajaa qaba. Sheeka haa ta'u, qeesii haa ta'u, diyaasbooraa haa ta'u, abbaan fedhe haa ta'u, naamusa qabaachuu qaba manni kee. Inasi galee miti. Hin kokkolfin namatti. Kaa isin harka jiru lubbuu namaati. Yoo Nasrilleen oluma utaale, yoo Bayaanillee oluma utaale, yoo Ilulleen oluma utaale, anillee yoo oluma utaale. Hunduu akkuma arga yoo ta'e namni wal ga'ee akka teessisaa gaarii miti. Namni naamusaa wal dhageeffatee ilaaf ilaamin waan ta'uu qabu godhuu qaba malee mallayni lubbuu namaan caalu jira kenna. Si galee miti. Soo kanaafi ana garuma isinitti himu ol seene yeroo namni gastii kanarra ol seene birrii 3,000 4,000 miti biliyoona yoo namni namarraa qabaate obboleettii tiyya rakkoo keessaa baafadha jedhee waan kenne takka akka waan namni jalaa baqataa jiru akka waan riyaali suudii 4,500 lubbuu mucattii kanaa caalee hundi olma seenee birrii gizeesitti lakkaa'u ignoor gochuu danda'uu qabda. Ati haati manaa jechuudha. Fuula namatti hin kennin lubbuu namaatu isin harka jira. Mucattii dalagaan haa toltuu fi haa badduu fi nama 20 meeqa irratti xalabaa baaftanii seera dhala fuutanii ofillee irratti tadaraaddaruun kun sirrii miti. An dubbii keessan kan arguu dhabee miti. Jibbellet saalfadhellet yuuzariin akkaawuntii seenatiin isin laalaa ture. Kales dheengaddas amma sirraayaan jedhe ammallee dhufe. Haga isin waliigaluu dadhabdanii amaarri sagalee nu haa taasiftanii boottan hunda jechuudha. Isin galee miti. Sheemidha wanni akkanaa kun. Amaarri isin baantan kun afaan Oromoo beeka. Sirbaayyuu hiikkateetiin deebii deebisaa jira miti uummanni. Isin galee wanni akkanaa kun sheemidha isin galee. Waan akkana dhiisa. Warri irraa qabdanillee tasgabbaaya. Warri tirfii barbaadanillee tasgabbaaya. Homaa rakkoo qabu Oromoon arjaadha hin elmattani. Yoo asirratti isin tasakka'uu baatellee yeroo biraa elmattan no problem. Rakkoo miti. Ammatti anka isin jechuu barbaadu mucattiin bisootii keessa jirti. Karaa deemte, hin badde, huura keessa teette. Isin galee naasuu rifaatuu keessa jirti. Kanaafi ammatti mucattii tasgabbeessuu namummatti deebisuu irratti warri mucattiin bira jirtuu fi warri mucattiin dhiyaatan sanirratti hojjedha. Isin galee riyaala 4,500 ol guddattuu hirreeyni keessan 7,000 ol ta'u isin hirreeydan kana kuni waan guuritti iyyuu barbaachisuu miti. Waan namni 4,500 500 walitti darbeetiin kafaluu danda'u rakkoo miti. Isin galee kanaafi mucattii irratti hojjedha. Uffata irraa jijjiiri qeerroo kiyya rabbi si haa kabaju. Uffata irraa jijjiira. Mana yaalaa geessa wanni itti irratti hoo jiraate laachisa mucattii tasgabbeessa sagantaa arbi 10 bule 9 bule 10 bule sagleeffatuun dadhabu jedhanii tasgabbaaya. Torbaan har'aasitti akka isilleen warra dubbiftee tasgabbooftee gizee isin uf bartee rifaatuu kana keessaa baate torbaan har'aasitti godha gargaarsillee ammatti namni lubbuu isii baasu hin jiru. Haati Maammad Bayaanin abdattee liqeesse sunillee yoon asuma jala taa'aa jirti garri deeman eessa jiraa miti haa eeggattu kun akka jedhaa jiru kun ana asli yoo Oromoon hin guuriin fanuyyuu birri Maammad Bayaan waasii isin ta'e isin cinqaa jiru kana akka ibsaa fa'aa diyaasbooraa ta'e keessaa qabadheen kafatin hin jedhu anuyyuu kophaa kiyya gizee koofiyaa kennaa jedhu walitti qabee riyaala 5,000 san guuree ergaaf waasi waadaa rabbiiti. Asli keenya dubbadhu. Qoy godheen gaddaati dubbataa jirta gasti makaa irratti akkasii gabbuuti nama mana seera cabse maki girgiri dhiisi dubbataa irra bar akka nama naman beene maa godhatte takka waadaa seennee waadaa Oromoo nyaanne beenu birrii Maammad liqeeffatee isin cinqaafii jiru kana haati birrii Maammadii kennite dhalaa wayii faaxee binti Islaamta markazaattu kenne jedhanii obboleetti titiya sheeyitichallee hin cinqin intala akka ta'etittu rakkataara sheeyiticharraa tasgabbaa yoo keessan itti bilbilaa itti barreessaa jiraatte torbaan har'aa eeggadhu mucattiin intala akka ta'etittu taa
waameeqa jijjiirachuun isii barbaachisu mucattiin tun intala durbaati nama umrii 15 oliiti rifaatun dubartii waan tu barbaachisa waan garagaraatu isii barbaachisa dhiqachuu barbaachisa awwaara keessa gangalatte rifeensatti qabatu qaamni dubartii se laafadhaa miidhame dura mallaqaan gargaaramuu osoo hin taane namni yaadani sinigalee sammuu ofiitti adeebitu haa tasgabbooftu online irratti olii oofaa jiran mucattiin tun haadha qabdi abbaa qabdi obboleessa qabdi adaadaa qabdi fira jira intalli teenna maal taate namni isin taazaba nu taazabeettanii laaltanii maal isin ilmoo intalaan qabdanii uf jala asirraa gizee walitti waccan akka nama takkaa rakkateen beeyne akka waan zariin teessan rakkateen beeyne yoo godhattan kana hin ulfaata isinii galee anammatti ka isinin jechuu barbaadu ammatti birrillee hin guurina warri duraan irraa kafaltanis warri liqeessitanis obsa waan gootaniif galatooma warri teettanii sagalee taataniif illee hundi keessan warri as jalaa taaptaap gootan sheer gootan birrii baaftan yeroo keessan aarsaa gootan waan qabdaniin intala oromoo ta'e dhaabatan hundi keessan galatooma kamallaq irraa qabdu mootu haga saftii torbaan har'aatii eeggadhu haga torbaan har'aatii mucattiin wayyooftee naasuun kun irraa badee gizee isiin namummatti deebitee bakka itti gargaaramuu barbaaddu filachuurra geette hin gargaarra yoo namnuyyuu gaafatanii ajandaan kun hin badaa namni ol hin taruu jettan rakkoo miti gargaarsi isii barbaachisu bar akka dhugaatti yoo fudhanne eshi irraa qabdi jettan tokko kuma wal guddatu idaan kun yoo kuma 7 irra jiraate iqaaman kuma 12 akka waan nama namni herreegallee beene goota sanuu kabaaran dhufee deemu guddatu riyaala kuma 15 riyaala kuma 20 guuraniif hin gaya riyaala kuma 20 riyaala kuma 15 kan guuruuf mootu namni 12 namni 15 gaadha kuma ka kennu jechu allaqe ko kun wanni wal cinqaniif hin jiru yoo namummaan jiraate iluun doolarii 5 yoo erge marqos doolarii 5 yoo erge nasriin yoo kuma takka kafale anillee yoo kuma takka kafale namu kuma yoo walitti darbe qeerroo yoo kuma kafale makii yoo kuma kafalte homa haganaan dhumatu waan haga kanaati jecha nama burjaajessuun irriba wal dhoggun mucattii hiraarsanii maraachanii agisiin nama kana hundarratti akka waan saban qabne saba isii keessatti uffannisa jechuu kanaan nama gayuun kun gaarii miti tasgabbaaya makiyatillee nama mana keesseenu tasgabbeessi yoo humna keetti olte ofirraa gabbuusi abibti namni si taallaba nama guddaati intala nama guddaati intala saba guddaati abba mana gasira dhufeetiin riyaala kuma shawwaalli qeeffate baxarraq homa foloowarii guddaa qabu baxarraq hin ta'u sinigalee ani qeerroo fageenya hin beeka mubaarak illee kenna qeerrooleen kenna hunduu kenna garuu mootu qeerroolee namni hawwiin beeyne dubartii ta'ee namni waa'ee hawwiin keessa tartee fi waan hawwiin hojjettu hin beeyne hin jiru waan jirutti hin fakkaatu osoo tasa miidhamtee sukkuumuu dandeetti dawaa garagaraa kennuufii dandeetti bituufii dandeetti mataan isiituu doktora mucayyoon suni isiiyyuu hin dhukkubaa nama rakkataa kanaayyuu gargaareetiin rakkoo keessa jiru keessaa bahuu barbaadu ani qeerroo caalaa hawwii amala hawwiitiif hawwii beeka yeroo baay'eellee hawwii hordofaa qeerroollee nama guddaa maashaa Allah si galee miti dubartii akkasiitu hin argattu mana biraa yoo geessan maammadoon jaartii dalagaa erge ta'uufiitii mana ciisa guyyaa rafaa oolee halkan sulluuma harkisa giiroo qamaa habiibi shishaa harkisa habiibti su'uudii bar waggaa 10 taa'an sini galee miti warri amma asirraa waa'ee su'uudii xiinxalu nama su'uudii dhaqee hin beeyne su'uuditti keessattuu naannawa jidda afriyaad kana guyyaa akka waraabessaa rafaa oolanii jaartii dalagaa ergatanii halkan shisha fi kaarota qaban habiibti mucattiin tun ilmoo qabdii mana teetti isii tanallee bareedaa jechuu manni qeerroo kun filannoo qaba isinii galee miti akkana yoo gootanii yoo haga tormaa irraasitti xiqqasho wal tasgabbeessitan bareeda natti fakkaata waan dhaggeettaniif galatooma hunda caalaa yoo akka carraa madamantan mana bayna isin jennu namni ol bahee yaada garagaraa kennatee akka mucattii sammuu xashin goone warri haati mana bantan abbaan mana eegaa jechuudhumaa fi fixadheera galatooma. Doktor Tumrani carraan naaf kennu maayikii carraan naaf kennu walka carraan naaf kennu maayikii ilaali harka baratu mee obsi qeeroo obsan garee mtana haasawa jirtan warri zanni natti baddan illeen galatooma miyyoo yoo as jala jiraatte ani na hin galchu waa'ee maallaqa keetiin nan galchu yeroo san maayikiin faan amma diyaasbooraa mina minijanii maqaadhaan kan asiif achi fiiganii utaalanii nama irraa fudhatan dhabanii miyyoo ha gurbaan alatti maal musaawarri haa darbu obsi
نام في تدا أبس قاسم دبتني ميو مشاور خرطي هاد دبين دمته باركوي يدمن يقوي دبين أكا أصلين تبتي في أكل ناس وان جراك يقيسات باسا قوي ربي سوى waan goote gaarii goote baga goote fi dhiisirran deebiin mama geeffadha wallahi asli dhugaa isaati barani beeddu isnoof si darbi kabraa akkanatti baqaquun hin jiru bara أيه مايكي Wallahi أنا gadin قبل cimtuu sammuu abbaa أنا fedhe kabajee قبل callisaa سيرقة jira. مالك أنا ما كافل أنا قبل سيرقة أشي أوكي Deemna rakkatu wallahi deemna rakkatu hin kabalu deemna. Ay dubbiin dhumatte hin kaballa jennee kana caalaa akkam goona. bakka kan saa suuratul qarsiidha kan saa wanti inni qarabu Wanni suuraadhuma jechuu barbaadu Soorratti birrii buukoo bakka. rakkoo hin qabu. Wanni guddaa mucattii haga ammaa sammuu fi godhee makiinaa jala bu'aa asii mana kanaa bahee fiiga jettee giddiin qabee gadi hin taa'an ture. Birrii waan jedhu kana dhugatti dubbata. Bakka dubbiin dhumattee nagaatti gaayis bakka. Amma wanna godhe amma makii waan asliin jedhe sun akka kiyyatti ani mucattii uf bira kaa'uun anaafuu rakkoodha. Mucattiin xishattee fiiguuf deemti. Ani nama dalagaatii nama ilmoo Amma manaa qabu dubartii tasgabbeessaa jaartiin dandee ofitti qabdee haa tasgabbeessitu haa. tokko jedhe lammaffaa an akka kootti waan sila amma akkuma asliin jedhe sani osoo boruma waa gargaarsistanii isiilleen xiqqoo miira kana keessaa baatee waan guddaan barbaaddu isin akkuma amma asliin jedhe waan iqaamaafiif ani daa isiiraaf kafalee rakkoo hin qaban yoo barbaachisaa ta'e wanni Qeerroo laal dubbiin dhumattee irra deebisuun barbaachisu jechuudha. Akkuma asli waan biraa isaan jiru bar osoo boru gootaniituma akka mucayyoontu illee sammuu fi maaliif ariifatuun barbaachise? Maaliif ariifanna hoo? Maaliif ariifatu? Maaliif barbaachise? dhiisa lama maa indi mushkilaa dhiisa ana yaada kiyyan bayoo wanta illee tan rakkoon qaba. Dadhabne nutu laayifii kana gubbaa dadhabne namni nu taazabaa khalaas micoo taatas gabbeestuu haati manaa haa dubbistuu dubartiin tasgabbeesti. Samboota suutee inneeti akkasitti deemna jechuun aanuu dadhabee Qeerroo amaanaa sitti kennannee miti laal maki soddaa dhiifama qeerroo akka yaadutti hawwiin maamila kiyyaan si'a damman irraa fudhataa turte dur ati manaa kee gaafadhu laa amaanaa sitti kennanne micayyoon kun si bira jirti kan tiriit gochuu danda'u si akka abbaatti akka obboleessaatti akka maatiitti akka oromootti akka obboleessa islaamaatti sitti kennine gama hundaanuu rakkoon yoo jiraate yoo mucayyoon sirkaa ba'ullee barbaadde sammuun ishee kan inni ittiin miidhame haasawa nama asirratti waa'ee qarshiitiin wal loluutiin as qabee achi qabuun barbaadu. Isa kan ammoo akka tasgabbeessinuu fi kallattiin kaa'ame ati wanta ati nu gargaartu maali tokko mucayyoo seef nu gochuudha kan ati seef gootu sammuusi itti gaafatamummaa fudhachuudha. Dhiisi waa'ee dhaqxee mana namaatii baasuutii fi mana rabaatii baasuutiif of bira kaa'uu dhiisi akka obboleessaatti. Miciyyoon kun firan qabdu obboleessan qabdu obboleessi si abbaan si haati si sitti kennine. Nama immoo sababa miciyyoon kun rakkoo keessa jirtuuf rakkina sii kana laalee Oromoo irraan saama Oromoo irraan nyaadha jedhee nama si harka jirtu kana kara keetiin dhufu ati nurraa qabi. No jechuunii qabdaadha anga wanti miciyyoo mataa naannessaa jiru waan namni dhufee miciyyoo kanatti qarshii gaafatu waan ta'eef maalitti baaste maalitti kennite jedhiitii nurraa qabi. Nuti rakkoo jiru kamiyyuu akka Oromootti ofii keenyaa dhabnullee Oromoo waa qabu Oromoo nama gargaaruu danda'utu nu jala jira. Nama gurguddaatu as keessa jira Asliinis Nasriinis namni as keessa jiru hundiyyuu nama dhageettii qabu namni isa dhagaa. Deeggarsa miciyyoodhaaf barbaachisu tasgabboofne miciyyoon kan isin barbaadu maal psychological treatmentidha. Treat kan nu gochuu dandeenyu immoo nu warri asirra jirru waa'ee si dubbachaa jirru yoo walii galle miciyyoon tasgabboofti. Nu walii galleerraa qarshii nuti irratti wal dhabne hin jiru qarshiin sirra jiru hin jiru idaan namni ittiin si himatu hin jiru nutis wal lolaan jirru jennee yoo nuti waliin dubbanne miciyyoon nagaa ta'uu dandeessi. Ergasii booda rakkoo mucaa kana kan furamuu danda'u furuu fi dandeenya. Ati immoo itti gaafatamummaa nuu fudhadhu. Nuu rakkadhu yoo baay'ate torban tokkooti. Michiyyoo wajjin rakkadhu akka taatetti tiriit godhi. Rakkoon humnaa olii yoo si qunname makiittimi, nasriittimi, asliittimi, iluun faan jiru, ibsaan faan jiru, mubaarikis miira isa asirratti walitti buune sana keessaa ba'i
lola sana keessaa ba'iitii Oromoo kana hundaaf jecha warra si amaneef jecha of qabi. Obsiitii hanga miciyyoon kufrumaata argattutti nu deeggariidha. Kanuma siin jenna nuyi. Wale amma waa godha mucayyoo amma isinii fide jedha akka isin walii na dhageeffadhu. Ani mucattiin deemuu irraa wanni ajaa qaban jiru. Anini wanni ani barbaadu gabaabaa ijoolleen sanillee yaamaa fida muzeefaallee. Haa dhugatti birrii kana qabaattu haa sobutu haa baafattu dhugaa jirtu. Akkamitti baaftee maal goote ade? Qeerroo sobadiisa hin qaban. Qeerroo sobadiisa. Maafiyaan hin barbaachiftu abaddan dhiisa. Wanni isaan qaban tokko hin jirtu. Addatti riyaala kum shan kaballee addatti isaan riyaala kum torba asirra teessana. Anaa asirra muka huddisiisu. Warabbii sodaadhaati. Isin anumaan kabajaan jirtan anaa calliseetu isin Anaa jiru abadan hin nyaattan maafiyoota. Anaa jiru hin nyaattan. Maki seera kabachiisi ati nama dabareedhaan kennee fi nama dabareen kenneef malee nam tokko akkana. Maki aboo maama. Oobsi ayye. Ambuleessa ani nama. Ayye waata kana dubbisi Maki. Tokkoffaa amma wallahi dai mana cufnee baay'oo kan akka nama tokkootitti Maayikii maallaqa miidhoo namaa san qofa kaafala nama. Bitcoin kana haasa'u jiraan ni dubbatta hayboor. Haasa'u biraa dhiisaa maallaqa namaa san qofa kaafala. Maallaqa namaa san qofa kaafala. Abu amaraadhe wallahi bulooni xiyyan dalagu gaayis narra laayinaa sammuuti gara galtee jirti jechuudha. Nama takka takkaan dubbadha. Nama takkaan muyitii amma namni dubbachuu barbaada muyitii kaasaan dubbadha dhumate. Dhageeffadha Muzayyin. Ni jira dubbadhu namni biraa takka dubbatina yallaa dubbadhu. Okay, tokkoffaa wanni dubbachuu barbaannu mucattii achillee baaftanii achillee teessiftanii bakka qeerroo kanallee namni godheefii jedhe Oromoodha. Gartee waan kana bakka gaariidha jedhanii godhanii fi ergaa mucattee achitti jennaaniin anaaf Muzammil karaa kabajaatiin achitti ergine isinillee akkaataa isin itti dhuftellee hin gaafattanii rakkoo yoo nu bira jiraatellee kunoo miidiyaa kana gubbarra waliin jirra har'as borus iftaanis asittis gaafachuu hin dandeettan asillee baaftanii mana biraatitti illee gaafachuu hin dandeettan. Siigalee dhugaan galgala galti waan ta'eef dhugaan teennallee nima baatee jechuun warri har'a cubbuun irra kaa'ullee garuu wanni barbaanna ila tokkoffaa galata Oromoo tanarrallee barbaannee waan kanallee goone nuti ittillee faarfamu akka namni illee ittiin nu jaju akka namni illee ittiin nu kabaju barbaanneeti miti siigalee waan kana ka goone Oromummaa takkittii fi namummaa takkittiidha akka intala shamara obboleettii qabu takkatti garuu wanni jechuu barbaannu amma anaa Muzammil wayta isin xiiqii qabdaniitni mucattii tana hin baafnu akkana goona akkas goona jettan mucattiin tuni nu harka jirti maqaa kennan bakka sanii baate har'a gartee nu harkatti yoo waa taate nu birattillee gartee seena naatin libdanatti hin dawwalnaa kasaa kan dawwalu wanni bilookii fixabo ish wallaahi namni ajaa teettanii dawwalsi bilook saa kanarra laal mucattii tana gartee kabajaadhaan nu kennaniitiniin achii baafne ka Oromoon guutuun agartu har'a gartee mucattiin tuni gamaa gamanatti diktaatarummaa garee fudhate kana laalletiniin hin hambifnu haa baatu mallaqa keenya itti baafne jenneetiniin gartee obboleessa jaarsummaan qabnee arabdicha harkaa qarshii 7,000 kafalleetiin hin baafne qarshiin keenya 7,000 irra jira qarshii keenya 7,000 sanillee biyyeedha nyaattaa kan fincaan kiyyee sobaasa malee usmee hin qabdu qabdu. Ammarraa kaanee keessa jiru aboo namicha kana Maallayni tokko muyitii irra qabi. Abu warabbal kaaba. Biisi namni si wajjin haasa'e jiru aboo ati maakii namicha kana maaliif Oya amma ayyee no innis kaleessa irraa kalee noolii waan tureefi. ati nama fayyaan qabne maal godhu gosti kee ta'e isin. Dhaggeeffannee Ati nama fayyaan qabne hattummaadhaan sirratti qabuuf as taa'e hattu. Maamma bayaa mana jeeqaa jirta wallaahi. Maakii dhaggeeffadhu. Maakii tokkoffaa irratti mucayyoo as nuufa baatu tokko ifa irratti baatu. Maakii dhiifamaa wajjin mucayyoon as baatee callistee adeessu firiidamiidhaanii. Lammaffaan immoo namni dhaqaaraa qeerroo waasaapbii kootiin lookeeshinii fi
lakkoofsa daarektii keetii naa ergi moo isuma duriiti kanuman barbaadana. yaada dhuunfaa kiyyaan illee dabarfatu. Laa gaggabaabsa haasawaash gaggabaabsa haasawaa please. Ila micattiin tuni kaleessa agartanii wal dhabdeen jidduu keenyatti uumameen hammas rakkatte mallaqa kana agartanii hattuu nu gootanii mee isinuu nurratti qoftanii micattiin tun maqaa kennan hin rakkatin achi keessatti hin dhiifnu jenne xiiqii seenne riyaala 7,000 kafalle har'allee mana kiyya afoo baasee haga bakka qeerroo afoo ga'u qeerroon bilbila namticha saniin dubbifne mallaqa 7,000 itti baase 2,000 dhabeetii miti uf bira dabarsee dhugaadhaan micattii tanaaf waan yaaduuf qeerroo biraan gahee itti kennee booda dhufee uffatallee irraa jijjiira jedhee wajji haasoynee dhiifne. Ela ammallee. Mucaa viidiyoo malachiif jootee alaafinnatii fudhannu hin deemne laaf. Mucaa viidiyoo banaaf micattiin viidiyoo banamu. Ola hin fixa. Iftu. Na ficcisiisa. Viidiyoo banadhu taa'e ishii bareedu tiyya. Agartanii micattii tana achiin gahee ufitti as qabee uf bira fiduu hin wallaalle bal'ettuu hammas Muzammil achi jira. Muzammil micattii bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Mana mucaa hin beekamte yoo jira. Koy qeerroo. Roorroon nurratti deemaa jira. Mucaanaaf jiraatu. Bakka Wallahi jala barkeessa qabdi. Ajjeesaa jira mucayyoo. Qeerroo ajjeesa. Aboo garagaaboo. Hortaa aboo bineensee maaltu ajjeesaa jira? Qeerroo na dhageessa. Qeerroo. Maa ala jeesaa jira? Maa jennee jeesaa jira? Hima jeesaa jira? Maa jennee jeesaa jira? Mana waan hin jirre haasa'e tasira? Ajandaa waan ta'eef. Mana waan kan kaalu jimma biro. Qeerroo na dhageessa. Maal sila waan hin jirre maal gochaa jirta? Eenyumne maal murtee ajjeesan? Tasgabbaay qeerroo miciyyoon maal taate itti kanne mee silkii itti kanne qeerroo silkii itti kanne dhiifama. Kee mucattiin anuma ajandaa godhatanii mataa kiyyan nyaatiin ala ufajjeesuun filadha jette gabaaba. Itti kanne naa dubbisa itti kanne please tenaa. Yaa kii nama si waliin haasa'uu miti zii jettee ardimattii deemee nama taanu. Maki yeroo tokko jarraa naa. Miciyyoo tana bar miciyyoon yoona ነገር ሆናለች ልጅቷ ብቻ ምን እንደሆነ አላውቅም እንጂ Qeerroo reefu sitti himaan ture. Ati ilmaan dhiiraati miciyyoo kana usuma yeroo tokko waa godhu miciyyoo waa himatti sodaatte maal akka ta'e Arraanaa kennaa yeroo tokko. nuti si jecha asxaa jiraame of ajjeesu. Qeerroo nama keessa. Ni alachire wallahi. Aboo jara keenya dhageessanii maaki annu wanni nuti barbaannu fala. Nuti nama gudguddaa maa wal dhaggeeffachuu dhabne isa suuta wal dhaggeeffataame. Mujattiin barbaadaniimi sa'a kana narraa fuudhaa deemaa dha nama hin deemu shan nagaa barbaada. Maaki akka namaatti gaafanneerra yoo dhugumatti hin baasin biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraate Dubaay nan jiraan ifaan ifatta sitti masrakichee maalennoo. Doktor Mubarak kau Mubarak. Garana baru. Ambasador Embassy Dubai community Ethiopia rumati Saudi Arabia ke sejarate borwal government sudah seranis ifat tetu wal government Karena Saudi City miciyoo ergitu di bakka. location bilbila ukate berbandi ke pacuna nenyu hinnan denya mo ndandenyu kafalle bola Qeerroo Mubarak kau ini tasgabbaay banal. Yuti ko dimin. kafalle nenyu mucha Adamtanya tablabin muyati tana fulatina namni sinjere jira. Namni muyati sinjere na boti shi mitani. In fulati sinjere jira sanjiro qeerroo nam naman da. Dhaggeeffadha. Mudanu kai kararra Kotu budi sama kana kotu budi. WhatsApp ina nasi qeerroo gadi bu'u Anaatu muyiti isin godhaa jira. Isin dhiirti silaa waa tolchuu qabdennaa waa balleessaa jirtanii wal dhaggeeffadha. Miciyyoon amma dhaggeeffadha. Mubarak nama namanu jira nama waraqaa qabu jira maal ittiin hin fuudha jetteemi. Okay itti ergiiti fuudhi dhumatti bar.
fuudhi jaree baran. Akkanuma ajenda barbaadaa nama lafa Qeerroo lookeeshinii kee qofa ergifati Mubaarik. WhatsAppidhaan lookeeshina kee ergiif qeerroo ergiif lookeeshina kan kee. Lakkoofsa nama fuudhuu asirratti kootu nama jiddaa taanaan namni mana kiyya wallaaleen jiru anaa xula wal qunnamtu. Makiinaan dhufee fuudhaa kunoo uummata irratti asirraa fuudhaa jira. Akkanaa gootu qeerroo. Intalaan daarektii suma ergasiitti biti lakkoofsi kee. Qeerroo. Suma ergasiitti miti. Illu galcha illu galcha illu ergadhu alo illi. Ani wallahi namaaf jazaa oolanii haala namatti deemu kanatu na gubaan akka biddaatti. Qeerroo ati nuutas gabbaa'e meem isa kaan yeroo biraa dubbannaa jaarsummaadhaanis haa ta'u feetuu ni qaxxaataati jira kan. Miciyyoo kana duwwaa sammuu sii eegiiti sammuu seettaa deebitu. Dhimmasii duwwaa xumuriiti Mubaarik haa ta'u Makii haa ta'u ana haa ta'u waan sitti balleessine nuyi sikiisna. Ndee maal taatan jira na bannaati namni nu taajjaba boriitu. Qeerroo si eegaan jira poliis lakkoofsa kee ergasiitti. Breekii fit qabadhu lakkoofsa kee sii kana rakkoon qabu. Naa kenni. Duwwaa shan sadii. Duwwaa shan sadii. Afur 97. Afur 97. Saddeet 39. Saddeet 39 ayyee waasaappiin eegi. Maaki carraa naa kennita? Dubbadhu. Galatooma dhiifama naa godhaa yoo dogoggorellee wannan jedhu barbaade waa'ee qeerroo irraa qalee qeerroon ijoolleen mana kana fiduu diddee mana mucaa bilbilan akkatti hageeffadhu qalee ummanni itti kennee jechuu barbaadeeti qeerroo sagalee kiyyan dhagama. Akka cufanne dara rabbii ilu gaafa Sagaleen kiyya jira? ni jira ilu dubbat. Maal jira dhageenya. Qabuuti guys. Dhagaa waa jechuu barbaadeeti waa godhan jenne garuu mucaa kana birrii kafalee jechuu fuudhee mucayyoo tan. Garaagarummaa Mubaarak bakka fidu Mubaarak qeerroon Oromoo miti moo Mubaarak Oromoodha maali naaf galuu dide. Jechuu yaa'iin gudumatti naaf galuu dide. Ilu birrii ofii kafalee deemii fuudhee Sheekh Kamal fa'aa nuti deemii nu fuudhi mucayyoo tana fuudhi ijoollee tana amanaan jirru yookiin rakkoo jira jennee isa bira finne. Asirratti nama 30 irratti nama birrii ofii kafalee fuudhe. Walti xiqqeessu kana haa dhiifnu. Wallaahi sirri hin jirre asirratti waan sirri hin jirre wayiitti arga jechuudha. Laale. Mubaarak maali natti naasan gara laafoo. Mubaarak maali maa wuxuuti attasaati wayitanaasa uumama. miti ka yaada kee miti. Badheege no natti hin kennatin hin geeffadha yaada kiyya ba'a. Wanda hin jedhe qeerroo maali Mubaarak ka fuudhu maali. Mubaaraktu bira jira moo qeerroo bira jira. Dubbii wal keessa laaqinaa wayitalaa hitan jechuu barbaade waan sirri hin jirre san sirreeffadhaati qajeelfadhaa dhugaa namaallee hin dabsina. Mucaan kun birrii 2,000 ofii fuudhe deemii fuudhee Sheekh Kamal fa'aatti ergee namoonni itti erganii osoo birriin fudhatiin fuudhe mucayyoo tan. Akka isin godhaa jirtan argaa jirraa jechuu barbaade waan uummata walitti naqina wallaa dhugaa isin hin jedhe dhiibdanii dubbii tan akka Tokkoffaa irratti namni hundi wal qixaa gargaarsaaf ta'a malee namni hundaaf taa'u hin jiru. An akka ilaalcha kiyyaatitti mucayyoon ergaachi seenteeyyuu bilbila itti fayyadamaa jirtu. Namni bilbila ofii ittiin fayyadamne qayyatti bobaasan kaaffananii lafatti qaban miidhama keessa jira. Ammallee viidiyoon cufamuun qabu ture. Viidiyoo mucayyoo cufamee miyuutiin qabamuun rakkoo birooti. Gara laafoo amma wanti naan galle tokkoffaa mucattiin viidiyoo barattee miyuutii rakattee. Oye, kunooti miyuutii si bane? Miyuutii. Gaafa dubbiya nagashaa yaa Oromoo gaafa dubbiya nagasi kenna makina darbata kan jawwaale kana Miyuutii irraa baate rakkoo asirraa gaan jiru jira.